kabaja intala saniif waan kennamu jira. Tokko kabaja intalaati kan kennamu goromsa bantii san. Goromsi bantii akkuma isin hin jedhe virjiniitiin intalaatti san irratti hundaa'ee kennama. Yoo hin jirre gurra goromsaa san baqansanee fidu gurra horii fidan sanii asiin dhiiqsanee fidu jechuudha addaan xiqqoon jedhane. So kuni aadaa Oromoo biratti goromsa maatti beekta dhiifama maalti beekama moo erga fudhanii booda goromsa gurra baqaqsanii kan fidan sun. Eega fuudheeti an. Gurra baqaqsuun maal mul'isaa? Kana keessatti gurra kutuun kun maal mul'isaa intalli sun hin qabdu gaafa san gaafa intalitti sanii fi mucichi sun wal fuudhane bakka irra fuumooti jaala jira jaala jedhani. Kan intala isa eegu jechuudha. Jaala sanii eeganii waan dhiiga intala isaa wanna godhanii jira. Wanti garagaraatti jira alaallamu jechuudha. Jechuun maqummaa fi tiifuu intalti durbummaa fi eegate. Durbii mana abbaa fi jirtu wayyuudha uummata Oromoo biratti gujii bira baay'inaan bakka guddaa kennamaa fi hin tuqamtu. Tuqamnaan balaa biriidha waan kennamu jira waan ta'eef baay'ee bakka guddaa jira. Bakka guddaa itti kennama. Intala gaafa si heerumte sanii gaafa intalti heerumteen booda wanti warra gurbichi wanna intalaatti fidu keessaa goromsa bantii sanii goromsa jambiiti dammafa fidaaf jechuudha. Waan garagaraa haadha abbaa. Kaama bakka biraatti itti uffisee bullukkoo wantoota garagaraa gaabii birdilibsii tuulee fidu kana waan gara biraatti uummata Oromoo kennu kun barteedha. Inni dhufa jira waan ta'eef kan ammoo hambisuuf irra hojjanna. Aadaa Oromoo bira kun hin jiru. Haa jiraatuuf malee uummata Oromoo tokko itti baay'ataa dhufe akkuma duraani. Goromsi maaliin kun gara birriitti deebiseera amma Oromoon tokko garagara akkuma amma anayyuu 10 irraa fudhate isiniin jedhe 10 jabbii 2 yookiin goromsa 2 san kenneera amma. Goromsi sun kabaja intalaaf kennamu jira. Tokko horiin sun gabbarri sun kabaja intalaati. Lama ammoo maatii sani soddaa wayyu abbaan soddaa wayyu hin kabajama. Haadha ija fakkeenyaaf haadha soddaa tokko eega intala sii fuuteen boodatti ijji sii keessa ila sii keessa akkas jettee laatuun sodaatti hin gollatta. Sirna goldaa wantoota garagaraatu jira. Kabaja qabu Oromoo biratti kabaja garagaraatu jira. Abbaan soddaa sun kabaja. Akkuma kabaji garagaraa jirutti soo uummata Oromoo biratti Oromoon kabaja qaba. Sirna gadaa keessa seera ilmaa seera garagaraatu matee qaba. Seeronni inni duttumate sun ammoo badaa jira. Namni 100 wal fuudhaa jira 100 maa ol guddisee teessuma garagaraa walii bitaa jira. Aadaa uummata Oromoo keessatti teessuma walii fidan bitanii wal fuudhuun kun akka hin jirreetitti. Kun immoo bartee ta'ee baratamaa dhufa jira malee Oromoo Arsii biraallee kun duraan hin turre. Han turre garuu haa ta'uuti ammoo itti babbaratamaa adoo deemu namni ammoo fuudha sodaate. Hiriyooti kennaa ijoolleen hiriyoota koo Arsii waliin jiraatu. Maal sodaatte ka jejjedhu jijjira amma 100 kanatti qoso sodaanne ka ifirraa jedhu. Tokko fakkeenyaaf 100 kana walitti qabatu yeroo guddaarra fudhata. 100 jechuun ulfaata jireenya bara kanaa keessatti. So kanaaf osoo wanni kun maanguddooti naannoo san jiran mari'atanii gadi buusanii jedha. Miidhaa gama lamaaniitu garuu kabajallee qaba miidhaallee qaba jedha lammii galatu. Miidhaa qaba garuu kabajaaf kennama waan kennamu immoo jechaa jirtaa jechuudha. Miidhaa qaba kabajaaf kennama. Okay, kabajaaf kennama. Waan yaadachiiste beektaa goromsa sana gurra baqaqsanii kennu jetteeti. Naannoon dhaladhetti immoo gara lixa Oromiyaa kana fa'aa immoo fi bakka adda addaatti immoo ilaaltee harreerra kaanii galchuufaa jira beektaa dara sana. Dura akkasii beektaa amaan waan akkasii kun yoo jiraate. Namni nu kolfisiisa. Harreerra kaanii akkam godhanii fi dureen isaa baay'ee ulfaata. Dura kabajaan beektaa. Dura kabajaan gaangeerratti dura tokko ammaa kana makiinaan dhufiin fardaaf gaangee kana miti kan fayyadaman. Mucaan farda yaabbataa yookiin mucaan farda yaabbataa isheen immoo gaangee yaabbatti beektaa gaangee yaabbatteeti dura deemti. Erga manatti galchatee erga waan ilaalee yoo inni jette kun yoo durbummaan kun yookiin immoo durba morma lamaa yoo taane yoo qarree yoo taane harreera kaanii galchuufaa jira beektaa dur gurra kutanii galchuufaa. Harree yaabbattee gara warraa galti jechuudha akkasii. Sunillee barri isaa darbeera amma waan akkasii sunillee amma akkasuma konsider ta'an jiru. Yaada gaariidha. Artistii Faayomootiin akkasitti akka sirbite sinillee dhageessaniitu jedhee yaada. Mee gabbarri haa hafuu, mee walgarri haa hafuu, ilmi namaa haa rafuu, yaaddoon irraa haa hafuu. Argitee yaaddootu jira jechuudha. Namni rafaa hin jiru yookiin immoo yaaddaa waan jiruuf ilmi namaa haa rafuu, yaaddoon irraa haa hafuu jechaa jirti. Itti dabalteellee maal jetti? Qeerroonis fuudha dhabee, horii kennuu dadhabee, durbii manatti haftee kunoo heeruma dhabdee jetti. Walaloo ishee keessaa jechaadha yookiin immoo sirba ishee keessaa walaloo ni fudhadheedha. Mee dhuguma qaala'insi gabbaraa kun yookiin immoo qaala'insi kennaa kun qeerroof qarree fuudhaaf heeruma malee hambisaa jira jettee ni yaadda amaan? Mee ishee kanarraa nu dubbadhu mee.
Galatoomi lammii akkuma isin jette mee gabbarri haafuu mee ol garri haa hafuu ilmi namaa haa rafuu kan jedhu kun maal mul'isaa sammuu dargaggoota keenyaa irratti akka ba'aa yookaan fe'aa guddaa ta'e yaadni gabbaraa kun mormiin qabu. An amma nama ganaa fuudhuu deemu sirri na yaachisa. Na yaachisa. Sanuu nama xiqqoo bakka hojii jiru or nama waa hojjetee isaan hafoo jiru kan dur waan sanuu yaadeen beekne inni barsiisaa barra inni barsiisaa yuunivarsiitii hangana irraa fuudha wanti jedhu jiraachuu danda'a. Namni Inni siin bar beeku. bakka kanaati. Yes. Inni nama kanaati hangana malee hin ta'u. Maqaa isaaniitiifuu hagana gadi hin fuutu yoo hagana fuute immoo hagana gootee galchita haala jedhamu jira. Innaa haaluma kanaan akkuma kiyya kana namni waan kana baay'ee fa'aatti tahuu akka bardanii tokkootitti kan yaadu ni jira. Sababa kanaan namni cinqii garaagaraa keessa seenuun akka hirriba dhabu agarsiisuudhaaf akkas jettee waan sirriidha na fakkaatana akka kiyyatti. Saniifuu inni namni gaafa gabbaru kana baasiin taaneef saaxilamuu jira. Baasiin hin taaneef eega saaxilamee booda akkuma jenne rakkoon gabbaraa sunniin kan liisti goone sun dhufuu danda'a. Sana hambisuuf baay'ee irratti hojjechuu akka qabnu na mul'atana. Akkasi lammii waan Baay'ee jallarratti achumaan akkatti na deebisuu kan hin barbaadu sirni fuudhaa fi heerumaa yookiin gabbarri kuni Oromoon godina biraa yookiin immoo Oromoon gosa biraa kan waa'ee gabbaraa kana yookiin immoo qaala'insa gabbaraa kana kan hin beekne akkuma amma beekaan jedhe kun achirraa jaalladheen ture garuu sababa gabbaraatiin toora birrii sanaa toon fuudhiin hafeera irraan baqadhee otoon jaalladhu otoon intala barbaadu intallillee waan akkasii kun akka jiru yookiin immoo gabbara kanaan akka gabbaramtee heerumtu waan barbaadduuf jechaa ture innillee. Kanaaf waan akkasii kun Oromoota bakka adda addaa jiran yookiin immoo godina adda addaa keessa jiran akka waliin fuune godha jettee yaadda maaliif jennaan dhiirrillee rakkoo qaba irra caalas shamarraniif jedhee yaadani beekta maal jennaan dhiirti kuni fakkeenyaaf ataman fuunemi dhalootaan arsiyati ammoo fuune filannoo meeqa qabdi yookiin birrii gabbaraaf barbaachisu sana walitti qabattee gabbaraan naannoo sanaati yookiin immoo godinuma dhalatti keessaati fuudhuudha yoo namni jaalatte godina sana keessaa ta'e jechaadha. Ta'uu baannaan immoo yoo waan lakkii gabbara kanan gabbaruu barbaadu yoo jette immoo godina biraarraa fuudhuu dandeessaati. Bakka amma kanan qaalofne barbaadde jechaadha. Garuu shamarri sana gochuu dandeessu maal jennaan dhiirti ati achi dhalattee ati sababa gabbara sana baqachaa keessaa baata taanaan ati hin fuutu taanaan lammaffaa immoo namni godina biraa kun akkuma beekaan jedhe namni isaaniin jaalattee isaaniin hin fuudhu taanaan tokkoffaa tokkummaa uummata Oromoo kana keessatti yookiin immoo akka uummanni Oromoo bakka adda addaa jiru akka waliin fuune hin godha. Lammaffaa immoo durballee irra caalaa manatti hambisuu danda'a jedhee yaada. Maal jennaan ati amma yoo sana dadhabde yookiin immoo yoo sana sodaatte iddoo biraatti fuudhuu dandeessa waan ta'eef. Gabbarichi akkami ati akkam filannoo akkamii qabda amma fakkeenyaaf wanti akkasii mudatu yoo taate namni godina biraa akka dhala arsiin fuune yookaan intala arsii akkam fuune haalli itti ta'u hin jiru jechuu jirta. Yoo maaliifan kaase beektaa waan kana amma naannoo arsiitti aadaan jiru jirallee beektaa akkuma gabbarri sun jiru aadaa wal gargaarsaa bareedaan immoo jira beektaa. Fakkeenyaaf amma ilmi tokko fuudhuu yoo barbaade yookiin immoo amaanamti fuudhuu yoo barbaade bardanii kana qofaasaa ofirraa buusuu waan hin dandeenyeef maal godhaa firoottan isaatti hiriyoota isaatti maal isaatti na gargaaraa na fuusisaa jedheeti namuu hamma qabu yookiin immoo waan qabu uffannaa ta'uu danda'a kennaa adda addaa yookiin immoo qarshiitiin ta'uu danda'an kennaa fi atillee akkasuma bor warra fuuneef akka itti gargaaruun hin jira aadaa wal gargaarsaa bareedaa jira. Sirriidha wanti kun amma godina biraa immoo waan akkasii kunillee jiraachuu dhabuu danda'a beektaa amma fakkeenyaaf otoo na gargaara nafuu isaa itti kennaan kennamu xiqqoodha wal gargaarti immoo agas maratti yookiin immoo agas waan barameeru miti beektaa. Kanaaf yoo akkasittiin kennaa kana namarraa kadhatee intala kadhatee fuudhuu hin danda'u ta'ee achi fuudhuu dhiisuu hin danda'u waan akkasii kana jechuu barbaadeen. Okay, galatoomii lammii akka inni jedhetti amma iskeeliin gabbaraa kun godina namni arsii fuudhu godina gujiirraa akkana haa gabbaru wallaggarraa akkana haa gabbaru baalerraa akkana haa gabbaru harargee lixaa bahaarraa akkana haa gabbaru osoo hin taane kooman gabbarri jilqabuma ni jira. Ati buttullee aseennaan illee jiraatu warra sana arfachuudhaaf gabbarri ni jira. Buttullee ni jira yookaan nama tokko bittee osoo warraan araaramne osoo namni ganda sanii du'ee ganda san deemuun yakka biraati yoo namni du'eeyyuu
Kun hangama kaadichi jabaatu mul'isa. Kana jechuun hariiroon namni biraa fi dhallummaan mucattimmaan warra isaanii wajjin qabu fedhii waraatti ala yookaan osoo warraan hin araaramne namni isii wajjin wal fuudhe sun gaafa namni wayii achi dhibame yookaan achi du'e achi dhufuu hin danda'u. Nama kamuu yoo ta'e. Kana jechuun haala kanaan gabbarri baay'ee yaachisaadha. Yookaan haalli namni itti jiru maaltu sodaate akka hin araaramne maaltu taasisa gabbaruma sani. Ni jaallata namni kamuu araaramee maatii wal tahee walitti dhufeenya gaarii qabaachuu namni kamuu ni fedha. Akka itti hin dhufne maaltu sodaatti taha maaltu walirraa fageessa gabbara. Namni wal jaallatee gaafa wal fuudhe yookaan nama biraatiin akka nuuf deeman jettee aseenna kan itti deemtu yoo taate gurbaa sanitti gurbaan nama biraatiin na jalaa heerumsiisan jedhee kabutu yoo taate abbaa fi haati isii hin eeyyamaniif hanga gurbaan sun waan isaan jedhan yakkaa jedhamu san kafalee yookaan waan irraa eeggamu guututti osoo hin guunne araaramuun hin jiru. Saniifuu waan akka kiyyatti wanti furmaata jedhee yaadu gabbarri kun bultii nama wal fuudhu san keessatti balleessaadha jedhee yaadan. Faayidaarra balleessaa isaattu caala. Hanga qabaachuu danda'a dhugaadha. Maatiin mucattii ofii san guddisee jira. Waa'ee carraaqii baay'ee booda yookaan barsiisee yookaan immoo akka nama qixxaatu godhee guddisee jira. Itti laffa'ee jira. Waan san kabaja isaaniif malu godhuufin waanuma jiru. Aadaa godina kamii keessattuu waanuma jiru garuu hanga dabarsuudha nu biratti wanti mul'isu. Hanga dabarsuu gaafa jennu wanti nama jibbisiisaa deemu jiru wanti baay'ee waan kana baasii hin barbaachisneef nama saaxilu jiru namni walirra laalee akka biizinesiitiin namni itti ilaalu ni jira. Maal jechuudha dubartii takka tokko akkana fudhate kanaafuu anillee akkana fudhadhee jedhee namni qarshima san gurbaa irraa fuudhee yookaan warra intala fuudhu deemu san irraa fuudhee waan takka wajjin hin galchine ni jira. Gaafa kana you can say it is totally it is business. Intala ofii san gaafa qarshii jijjiiree waanuma takka iyyuu osoo hin gooneef hambisu boodarra jaalalli isaanii haalli isaan wajjin jiraatan sadarkaan dinagdee isaanii rakkoo keessa seenuu danda'a. Kan hambisuudhaaf maatiin gurbaas tahee maatiin intala heerumtu sanii ijoolleen tun karaa kamirratti yoo dhiisne bakka barbaadan gahuu danda'anii jaalalli isaanii yoo maal tahee haala barbaachisuun deemuu danda'a waan jedhu osoo itti yaadanii haalli gabbarrii akka biizinesiitti ta'ee amatatti yookaan waggaa waggaatti itti dabalamu kun haalli tokko laalanii tokko akka hin fuune godhan kun haafuu danda'a jedhee yaada. Akkasii akkamii namni fuudhuu hin danda'u intala gara keessanii gaafa naan jette exception hin qabu. Anaafillee beekaafillee wanti hojjetu tokko amaanarsii waan ta'eef lammiin wallagga waan ta'eef haalli gabbarriitti irratti yookaan itti jabaatu hin jiru. Aadaadha waan ta'eef akka aadaatitti namni kamuu yoo dhufe waan gaafatamuu qabu numa gaafata. Haalli itti salphatullee ni jira haalli itti jabaatutti maatiitti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Sadarkaa hubannoo isaanii irratti hundaa'ee waan kana furuu ka danda'u isuma nama wal fuudhu sani. Dhalaa fi yookaan dubartii wal heerumuu deemtu sanii fi gurbaa fuudhuuf deemu sun maatii ofii isinillee maatii ofii ka gorsitu yoo taate wanti kun karaa saniin fooyya'uu danda'a jedhee yaadaan. Waan akkanaa keessa seenna. Waan akkanaa garuu beektaa otoo ilaalchifaa ta'e maal jennaan amma ani baradheen bare malee waan kana fakkeenyaaf amma namni hin baranne amma jechaan yookiin namni aadaa naannoo sanaa yookiin maal tokko gabbaramu yookiin maal tokko kennamu waan naannoo isaa namni beekuu dhabuu danda'a beektaa godina biraatti dhalatee fakkeenyaaf ani fakkeenya tokko sii fudhadha beektaa hiriyaa kiyya dhalootaan gara Ambooti gara Shawaa Lixaati. Intala wallaggaa tokko jaalate intala wallaggaa sanaaf anillee karaa beektaa nu geessinaan jedhanii duuka deemeen ture beektaa akka jaarsatti tun taane karaa beektadhanii na fudhatanii deemanii turanii jaarsi deeme yookiin immoo jaarsi kadhannaaf deeme beektaa naannoo Amborraa ture. Sanaan booda dhaqnee waan jirullee dura amma tokko qorannee deemnee jechaan yookiin immoo gaggaafannee deemnee isaanillee gaafatanii deemanii xiqqoo adda addummaa qabaachuu mala waan jedhanii jechaadha. Sanaan booda achi geenye maannuun jedhu jarri warri ani agarsiinitti meera karaa agarsiisan ture malee badaa amma kana akka jaarsaatti akti gochaan turre. Sanaan booda maal jedhu nuti aadaan beeknu aadaan garaagarummaa qabaachuun mala nuti kanuu akkasittiin intala kenninaa akkasittiin intala fuunaa jedhanii warri sunillee hubatanii ni beekta warri bira dhaqnallee nu bira immoo kanatu jira kan barbaadamu firoomaa kanaaf rakkoon qabu
lamaan isaa kana walitti firoomsineeti. Aadaa kan keessan kanaa fi kan kanallee walitti firoomsineeti haasa'uu hin danda'ama jedhanii akkatti mucaan intala fuudhesu jira beektaa. Kanaaf waan akkasii kun faa ilaalcha akkasii kun faa yeroo ta'u hin jira. Ta'uu baannaan beektaa maaliif jennaan amma dhiirti akkuma siin jedhe ati fakkeenyaaf hin fuune yoo gabbara sana sodaatte bakka biraatti fuudhuu dandeessa beektaa. Ani immoo achii jaalladheen yookiin immoo akkuma sila beekaan jedhe achii jaalladhee sababa gabbara sana sodaatuuf achiin fuudhu taanaan dubarra achii sun immoo riskii keessa galtu yookiin immoo jira miti kan fuudhu dhibuu hin danda'u inni baafatu hin taane jira miti inni baafatu hin taane waan akkasii kun rakkoon akkasii kun yookiin immoo gaaffiin akkasii kun ni uumamu kana jedhee waa yaadadhe beektaa intalatu maal jetti jedhanii heeruma barbaaddi beektaa intalatu heeruma barbaaddi kennuu warra kootu didee aseenna anatu didee maal ta'a osoo butiin na fudhatee jette jedhama beektaa. Argitee amma maatiin yookiin warri gurbaa gabbara barbaachisu kennuu dhabuu ta'uu danda'a yookiin gurbaan birrii barbaachisu yookiin kennaa barbaachisu kennuu dhabuutiin ta'uu danda'a. Yookiin yeroo tokko hin jira beektaa warra akkasii sanyii akkasii jedhanii nama sanaaf kennuu dhabuun jiraachuu danda'a yookiin immoo ilma harka qalleessa maal jedhanii tuffatanii kennuu dhabuun hin danda'a maatiini. Intallee egaa maatiin koo kennuu didee sababni kamuu ta'uu danda'a maatiin koo na kennuu didee aseenaan mana sodaate maal jennaan aseenaan kun bardaniin intalarra ta'a beektaa gaafa isheen nuuf galtu warri maqaa baddeen maqaa nu balleessite jedha beektaa. Maal ta'a butiin na fudhatee maal ta'a mucaan kun akkuma ta'u ta'e na butee jetti butiin immoo akkuma beektaa yakka beektaa. Kanaafan jedhee manatti hafuu kana maal kana waan akkasii kana gaaffii akkasii uumuu hin danda'u. Yoo waan kun wal firoomuu hin dandeenye jechuu barbaadeen. Amma godina biraa keessa deemtee yoo heerumte dubartiin takka namni fuudhu san 1,100 na gaafatanii 150 na gaafatan jedhee ka yaadu yoo taate mentaalitiin yookaan ilaalcha akkasii sammuu keessa ka jiraatu yoo taate dubartii sana dubbisuu dhabuu danda'a. Sanaaf jedhe rakkoo irra gahuu danda'a waan jettu kanaaf. Wanti kun babal'ataa yoo deeme wanti possibilitiin akkasillee ni jiraachuu danda'a. Jiraachuu danda'a. Nama kamiifuu godina biraarra osoo hin taane fakkeenyaaf gosa tokko keessa teennee gosa tokko taanee ol fuudhuu hin dandeenyu nu dhoggamaadha nu biratti amma qarsiititti namni ol fuudhu takka gosa tokko keessa taanaan ol fuudhuu hin danda'u. Kana jechuun firooma balleessaa. Wanti gabbara jedhamu kun asuma ganda kanaa baanee gabbara nurraa fuudhanii wanta akkasii waan ta'eef ammallee firooma babal'isuu irratti ni daangessa waan jedhamu jedhamee yaadamu waan ta'eef gosaa gosatti yoo ta'e malee gosa wal fakkaatu irraa namni wal fuudhuu yookaan walitti heerumuu hin ta'u. Kun amma dubartiin takka naannoo biraa deemtee akkan heerumne taasisuu hin danda'u jennee ka yaadnu yoo taate carraan akkasiillee mudachuu danda'a. Namni waan akkasii ka sodaatu yoo taate dubartiin naannoo biraatitti yookaan nama godina biraatitti carraan heerumuuf qabdu sababa gabbaraa saniin muramuu danda'a akka jechuudha. Sana hambisuuf immoo hawaasni waa beekuu qaba. Fuuldura mucattii tiyyaa yookaan gurbaa kiyyaatiif jedhee waan gabbara jedhu kana irra walii galee osoo xiqqeessee yookaan guyyaa guyyatti akka biizinesiitti dabaluu osoo hin taane waan jireenya isaaniitiif ta'u jedhanii gaafatanii waan irraa guddisan kabaja isaaniitii waan ta'u jireenya isaaniitiif waan ta'u immoo yoo itti yaadanii murteessan waan gaarii ta'ana fakkaata. Okay, hayyee galatoomii gaaffii kiyya gara dhumaatti hin geessaa jira. Yaada bareedaadha. Dhumarratti beekaa yaada furmaataa akkuma jettan kana rakkoo isaatu caala. Rakkoo sin qaba, faayidaa sin qaba, miidhaa sin qaba waan kuni yookiin immoo kennaan gabbaraa kuni eessattuu haa ta'u ilmi hiyyeessa akkuma tokkoyyuu kennuu dhabuu danda'a by the way. Yookiin immoo namni dafqaan bulaan jira mitiiree jaalala qaba. Firooman barbaada garuu sana kennuu dhabuu danda'a. Kanaaf rakkoo isaatu caala. Intala irratti illee gurbaa irratti illee rakkoo isaatu caala ni beekamaadha. Yookiin immoo birrii guddaa kennee yoo fuudhe waan qabu jira miti mana ijaaruuf mana diigee jechuudha beektaa. Mana ijaaruuf jedhee. Pooyintii tokko si hedduuf hin fedha asirratti. Gabbara qofaaf jedhee namni haalli itti wal fuudhuu dhabuus ni jira. Kana jechuun namni hiyyeessi dubartii fuudhuu ni danda'a arsitti. Osoon gabbarri illee fuudhuu ni danda'a. Rakkoon eessa jira? Walitti dhufeenya isaaniititu adda cita. Wal kaaduu jira. Jecha kiyyaan ala baate, fedhii kiyyaan ala akkas goote. Ilmi kiyya osoo hin feene maqaa kiyya kana na balleesse. Intalli kiyya gurra na nyaate haala itti jedhamu jira waan ta'eef.
gabbara malee gaafa wal fuudhan yookaan fedhii abbaa fi haadha isaanii malee yookaan osoo isaan heeyyamne gaafa wal fuudhan rakkoon akkasii ni dhufa. Sunillee fuulduruma isaanii irra rakkoo qaba. Fuudhuun ni jira gaafa wal fuudhan booda bultii keessatti rakkoo guddaa uuma wanti sun. Rakkoo guddaa kana ka uume ammallee sababuma gabbaraati. Fiiksi ta'uu dhabuun guyyaa guyyaa jijjiiramuun namni jaalalatti kaaman yoo taate dhugatti namni sun hojjetee jijjiiramatti dubartii san ni bulchatti kaaman yoo taate eti sinaaf ni ga'a. Ana akka kiyyatti akkas. Waan kana bichaa laalanii waan san akka kondiishinii yookaan akka ulaagaatitti osoo laaluu baatanii gurbaan gabbaruu akka ulaagaatitti akka ulaagaa kabajaatitti akka ulaagaa jaalalaatitti osoo laaluu baatanii irra yaada jedhee yaadaan. Sirruma beektaa. Kanaaf immoo kan rakkoo guddaa uumaa jiru sooressa jedhee yaada yookiin immoo diyaasporaa kana beektaa. Inni qabu bakkatti birrii baasu barbaada beektaa. Dubbittiin akka dubbii billaanchaaf ijoolleeti beektaa. Billaanchaaf lubbuu ijoolleef tapha waan jedhan sana beektaa. Sooressaaf taphadha yookiin immoo jira miti waan tasalphaadha. Iyyoos immoo dhimma lubbuuti beektaa jechaan ittiin hatuu danda'a. Amma BBC irraa argitanitti yoo ta'e namni harree hatee fa'aa mana dhaagalee jira. Lammaffaa sangaa hatee lammaffaa immoo butii butee kan garchallee seenallee lakkoofsan qabu jedha beektaa gabaasa BBC gabaasa irraati. Dhugaadha sababa gabbaraatiin nama hedduu wal dhabaa. Sababa gabbaraatiin maatiin osoo waliin gallee wal fuudhanii aseennaa deemtee intalli akkamitti intala tiyyaa bilaasha fuuta yookaan osoo waa takka hin kennin akkami fuuta. Amata meeqa barsiisee amata meeqa akkanatti ta'e haalli jedhu wal bu'iinsi haala kanaan uumamuu danda'a maatii lamaan gidduutti. Asirratti yaada kanaaf dhumarratti mee beekaan ati yaada furmaataa jettee yaaddu maalime rakkoosaa baay'ee akka ta'e dubbanneerra. Fayyoo mootiillee kanumaaf jette beektaa maal jennaan gabbarri haafu gaafa jettu isheen akka duriitti adeemuudha malee surma isaa haafuu miti beektaa. Gabbarri literal definition kennaa jechuudha. Kennaan kennamuu hafuu hin danda'u. Karaa amantiitiinis yoo ta'e karaa aadaatiinis yoo ta'e kennaan sun hafuu waan hin dandeenyeef sirbichi gabbarri haafuu osoo hin taane haalli akka biizinesiitti itti laakkamu kun haa hafu. Kana beektaa isheenillee kana jette waan ta'eef namni isheen hubanne illee jira. Namoonni suuruma ishee fa'aa akkas gadi gombiseefaa jira beektaa nan argaan ture. Namoonni baay'een immoo yaada sirriidha jechaa turanii sanuma hordofuutiin BBC'n illee abbaa gadaa naannoo godina kanaa gaafate abbaan gadaa sun tumaa tumannee turre. Tumaa tumannee sanaan uummatatu bulaan jiru namatu ittiin jiraachaan jiru malee yookiin immoo namatu ittiin fayyadamaan jiru malee tumaa tumnee turre. Kan biyya balleessaa jiru sooressaa. Sooressi akkatti yoo laatu inni kaanis immoo intalli koo eenyuu gadi jedheetu akkas godha jedha. Lammaffaa sana qofa miti qeerroof qarree gaafatanii qeerroof qarree yaaddoo guddaa keessa akka jiran dubartii manatti nafa jettee yaaddoo keessa akka jirtu dhiirtillee fuudha malee nafe jedhee akka yaaddoo hamaa keessa jiru. Kana qofa miti itti gaafatamtuu aadaaf turizimii kan godina Arsii Lixaallee BBC naasofsisee ture beekamaadha rakkoo qaba guddachuunsaa jechuudha. Keessumaayyuu ilma hiyyeessaaf jechaadha. Kanaaf akka yaada furmaatatti beekaa maaltu ta'uu qaba yookiin immoo gara fuulduraatti maaltu godhamuu qaba jettee yaaddame. Gara fuulduraatti yaada barsiisaan kaasirratti malee namni tokko gaafa heerumtu waan baay'ee tokko kasii heerumtuuf hortee argachuuf heerumti. Warri intalaa ammoo warri intala heerumsiifate sun soddaa arganne soddaan sodaadha. Intala tokko fakkeenya akkuma inni jedhee namni wal biraa qoomoon fuutu silumaayyuu uummata Oromoo kana ganama jechuudha. Oromoon durii bal'aan qabu naafan qabu ture. Akkuma namni ammoo bifuma generation gara dhufuun fuula keenya bareedina ilaalee wal fuudhaa deemuun calleedhee namni osoo gosa fi fira fi ati fira kam gosa kam jedhee waliin gaafate namni wal fuudhuun bal'aa fi naafni gara Oromootitti as dhufe. Kana akkuma wanni itti isinii kaase haa ta'utti immoo uummata Oromoo kana biratti gonni kun baay'ee ulfaataa jira gabbarri kun namni tokko haa ta'utti Arsii birallee akkuma inni sila jedhe namni gosa hin bita Gujii birallee amma hiyyeessi hin fuudha hiyyeessi tokko yoo fuudhanii gosa isaati itti bita mucaa sanii birrii gosi baache itti bitti Gujii birallee jira eessatti Oromoo kamiyyuu bira jira Oromoonni naannoo jira gabbara sanitti wal cacaale malee wanni inni godhu sirnooti inni godhu kamiyyuu tokkuma haa ta'utti immoo akka yaada furmaatii wanni hanka'uu danda'u tokko namni tokko mucaan tokko intala tokko jaalatee fuudhuuf ammoo birrii yoo qabne akkuma harree hataa jiru san sangaa hataa jiru san eega buteen boodatti ammoo intala san aariin butee eega fudhateen boodatti warra intalaa san dhaquudhaaf araarfatuu qaba soddaa ta'een jiruuf warra saniif yoo araarfatin kan araarfatuuf mucaan maaltu isa dhoogge birrii sanitti isa dhibe mucaa kanaan fakkeenya mucaan tokko intala san intalitti ammoo eega mucaa jaalatte ammoo birrii san laaluu dhabdee itti heerumteerti warri sii fakkeenyaaf haadha abbaan tokko intala fi tokkoon yookiin gurbaa tokkoon
Qe'ee warra saniitiin fuudhin intallitti illee qe'ee warra saniin deemanii hin cabdaadhanii yeroo abaaru jira. Haadha abarsaadha abbaa akka nama dhaqqabu beekta jechuun haadha abbaan kabaja wayyuudha. So intalti kabaja haadha abbaa fi kana eegicha gurbaallee kana eegicha intalli tokko fakkeenyaaf birrii 100 kana yoo argate heerumuu dhiisuu dandeetti kun mana bulicha fida miidhaa cimaadha. Ko ammoo miidhaa cimaa akka irraan dhaqqabneef immoo uummata Oromoo kennu. Oromoon uummata beekumsa xaphoo ganamaa indigenous knowledge uummata qabuudha. Uummata waan kamuu modify godhuu danda'uudha. Haala ittiin dur bulaa dhufee jira. Callee dhammeetii moti 100 kana garan ka dhufe. Gabbarri hafu gabbarri jira. Oromoon duruu aadaa keessa gabbara qaba. Gabbarri ammoo hamma qaba. Hamma sanii osoo fudhatameeti akka yaada furmaatatti hawwanni ta'uu danda'u. Uummata Oromoo kun uummata Oromoo galaana. Akkana uummata Arsii uummata Oromoo keenya Arsii yoo fudhanne. Biyya Itoophiyaa kana kan maqaa waamsise uummata Arsiiti. Atileetota garaagaraa miliyoona meeqa achi keessa utaalanii yeroo tokkoon miilaan fiiganiiti kasaanii addunyaa kana luka tokko faranjii adii kana hirrifattee isin gula fiiddi kaameraasii qabatte. Uummati keenya Oromoo uummata cimaadha. Uummata beekumsa ciccimaa beekumsa xaphoo ganamaa uummata dimokiraasii addunyaa kanaatiifi. Addunyaa kana osoo dimokiraasiin hin jalqabin jalqaba Oromoo keessatti dimokiraasiin kan jalqabe. Ngayna sirna gadaa yoo si fudhadde sirni gadaa kuni bara 1424tti habarraa eeyyuu achiin dura sirna kalaqatee uummata Oromoo ittiin bulaa jiru. Uummata Afrikaa kenna uummata warra alaa maaliin United States fudhanne. Reef dimokiraasiin bule West Jarman yoo fudhanne waggaa 66 haga dimokiraasii kalaqatani. Oromoon garuu ganamumaa ka'ee uummata haala jaarsummaa wantoota garaagaraa ittiin furu konfiliiktii garaagaraa yoo uumame jaarsummaa gondoro yoo sabiif sabi wal dhabe sirnoota garaagaraa qaba guddifachaa qaba moggaasa qaba yoo sabni biraa saba Oromooti wal dhabe uummata Oromoo walitti fudhatee guddifachaa uummata baay'ee garaami uummata nagayaati durillee garaami ammallee garaamiidha uummata nagayaati namatti negatiiv effektii isaa qofa yaada malee uummata nagayaati uummati nagayaa kun ammoo akka namni fuudha malee hin bulle fakkaan uummati keenya Oromoo Arsii yoo fudhadhe akka ilmi tokko fuudha malee hin bulle namni eega dhalate namni yoo fuudhini firee dabarfata ilmi dhiiraa tokko eega fuudhee firee dabarfatee akka namni lafarra baay'atu Oromoon dur wal uummataa fuudhan torbafa fuudhee ijoollee 70 dhalchaa ture dur Oromoon jechuudha wammalee callee dheetii mutu Oromoon kun ka baay'atu amma ijoollee nuti amma namni baranne kun tokko qofa horata jira lama qofa jennee dhiinne dur uummati Oromoo kun callee dhee miliyoonaan ta'eef nama jaalatamu saayoo jedhan nama jaalatamu jedhan nama jaalata Oromoon namaaf nama torbafa fuudhee torba kanarra 50 60 dhalfataa ture. Namni amma karaatti dhalchuu dhabe hin fuune eessaa fuudhe 100 kana sodaadha 100chaatiif garatti fuudhuu dhabe eessaa fuudhe jettee yaaddare 100chaafuu namni karaa kam walirraa uuma jetta. Baala gaa'ee bade namni baala bade yookiin amala badee calleedhee diidatti waan hin taane ta'aa jira. Wantoota garaagaraatu jira. So gara kanas osoo hin jenne uummanni keenya beekumsa qabu xaphoo ka durii kana sirna gadaa keessatti namni tokko yoo fuudhe intalli tokko eega heerumteen boodatti kanatti kennama eega kadhatamteen boodatti wanni kennamu dooni tumameeru jira sirnoota gadaa kana istiil amma gujii boona birratti akkuma durii isa ittiin bulaa jiranii sababoota mootummoota garaagaraa darbanii sirni sun nurraa lafa haa dhufu malee sirnooti tumame sun jira waan sanii ammallee moodifaayin godhame namni gabbare hafu haa jiraatu ammoo yeroo laallamee osoo fudhatameeti. Jedhee yaada lammi akka waliigalaatitti uummanni keenya Oromoo Arsiitti uummata beekumsa xaphoo ganamaa qabu uummata madda sirna dimokiraasiitti Oromooni soo laallamee osoo haala isaatiin haala simatuun haala hiyyeessa giddu galeessa godhatuun diiyaasporaa fudhanne biyya alaatti dhufee ijoollee Arsii fuudhee yoo barbaade ijoollee keenya Oromoo keenya Arsii fudhatu 100,000 fi akkana garagalee of duuba laallan fudhatee achi ayeera. Nu ammoo ijoollee Itoophiyaa keessa jiraatu 100,000 waggaa 4tti wal qabachuun nutti waan ulfaatuufi. So kuni osoo giddu galeessa godhatame uummata Oromoo kun tokko aadaa isaa tokko fakkeenya sirnoota gadaa keessatti yoo fudhanne sadarkaa dabballee gaammee jennee deemnu kun maqaa garaagaraa haa qabatu malee achi keessa sirni waan kamiyyuu Oromoon raawwatu tokko uummata Oromoo uummata tokko ammoo aadaa fi kana modify godhanii adootti hin buleeti aadaa dur abbootiin keenya dur kalaqxee ittiin dhutte kana ammoo callee dhameetii Arsii biratti kun ka ta'e callee dhee 100 waliin dhumne gabbarraa fuun qabu garuu likki isaatiin laallame hiyyeessa giddu galeessa godhatame dureessa qofaan laallama jira dureessa sun giddu galeessa osoo godhatame namni akka wal fuudhu godhamee jedha gadamumaanii ulfaadhu wayyami waan nu affeelteef lammii galatu. Ayyee yaada gaarii yaada bareedaa kaastee mee amaan waan dabaltu jira achumaan illee wal qabsiistan yoo dhiingata mudannoo ifaa yoo jiraate asitti illee nan deebi'a beekaa yoo sirna fuudhaa fi heerumaa kana yookiin immoo kanfaltii yookiin gabbara kana walii wal qabatee waan akka mudannoo faas yoo jiraate lammaffaa immoo waan kana irratti furmaata ta'a jettee kan yaaddu amaan mee irraa nu dubbadhu mee. Hayyee lammi waan baay'ee jedhee jira inni kana jechuun gabbarri rakkoo hedduu akka qabuu fi ammallee faayidaan isaa waanuma xiqqoo waanuma qubaallaa akkamu akka ta'e gabbarri kabaja maatiitiif kabaja yookaan jaalala dubartii saniif qabu mul'isuuf ni ta'a. Saniin booda wanti dhufu
rakkoo akka ta'ee fi waan isaan lamaan wal dhabsiisu waan jaalala isaanii hir'isu ikonoomikaalii waan isaan miidhu akka ta'e kaasnee jirra. Waan kana furuudhaaf malli yookaan waan akka furmaataatitti nu jennu namni keenya gabbarrii waan akkanaati. Gabbarrii haafuu osoo hin taane fakkeenyaaf namni Ameerikaa irraa dhufe tokko dubartii tana fedhii ofiitiin hangas gabbaree haa fuudhu. Hangas gabbaree yoo fuudhe mormii miti kun. Hin gabbariin jechuu osoo hin taane namni hiyyeessi akkamiin bultii ijaarrachuu danda'a? Akkamiin sanyii ofii bakka buufachuu danda'a waan jedhu yaaduu qabna nu. Intalli teessan gaafa mucaa hiyyeessa jaalatte gaafa mucaan hiyyeessi jaallate bulchuu ka danda'u sanyii keessaniin ka wal fakkaatu ka gaafatu yoo taate amalli isaa gaarii ka ta'e ka gaafatu yoo taate gabbaraaf jennee ijoolleen sun walitti dabalamuu akka hin dhoggine. Nu wanti ilaaluu qabnu gara fuulduraatitti ijoolleen kun waliin jiraachuu danda'anii jaalala qabaachuu danda'anii nu kabajuu danda'anii kabaja maatii isaanii eeguu danda'anii aadaa keenya fuufsisuu danda'anii waan jedhu laaluu qabna. Qarshii yoo laalle qarshiin waan badu ammas waan dhufu qarshiin dhufuu danda'a. Qarshii bichaa laallee sanyii ijoolleen keenya ilma godhachuu yookaan nama bakka buufachuu yookaan sanyii keenya itti fuufsisuudha akka hambisne jechuu barbaada. Kanaaf akka furmaataatti wanti an kaa'u jaalala ijoollee lamaan gidduu jiru laaluun humna namni qabuun deemuun dubara abbaan qabu akka biizinesiititti laaluu osoo hin taane aadama dura jiru laalanii haala waliin miineen haala gurbaallee miine haala warra maatii yookaan kabaja isaanii hin hir'isneen waan kabaja maatii saniif ta'u godhee akka fuudhusu godhanii wanti kun akka furmaataatiin ni ta'a jedha. Kanaa olitti abbaan gadaa yookaan jaarsoliin biyyaa waan furmaata ta'u waan kana fuulduratti wanti kana caalu dhufuu danda'a waan ta'eef ammumarraa eegalanii akka yaada furmaataatitti osoo ka'anii wanti nu jennu kun yaaduma sammuu keenya keessa jiru malee akka murteetitti osoo hin taane waan nuuf fakkaate waan akka furmaataatitti nutti nuuf fakkaate jennee lafa keenye furmaatas ta'uu danda'a akka yaada furmaataatitti illee ta'uu danda'a. Saniifuu kana jaarsoliif isaa warra abbaa gadaa warra jaarsolii biyyaa akka rakkoo dargaggoota keenya mudachuu jiru kana akka baasiin taaneef hin saaxilamne maatiinis akka hin miidhamne maatiin gurbaas haa ta'u maatiin dubartii sanii akka hin miidhamne godhuu irratti jaarsoliin biyyaa gahee taphatan jennee ergaa keenya dabarsuu feena. Kanumaan jedha. Jaarsolii biyyaa qofa yoo miti beektaa atumtuu immoo maal gochuu hin danda'a itti yaadamaa jennaan sochii gochuu dandeessa beektaa amma abdiisaan akkuma isin jedhe ogeessa ICT suni yookiin immoo ogeessi kompiitaraa sun maal jedhaa haga hiriira waamutti yookiin immoo abbootii gadaa godina adda addaa walitti finnee haga waan kun bakka itti hin deebinetti hin callisnu hiriiralleetti waamna malee hin callisnu waan akkasii kana kaasaa jira. Kanaafuu hundumtuu namni awareness yoo dhumne yookiin immoo atis anis waan irraa eegamu yoo goone atillee dhugaa qabda matoo waan kana dubbattee fuudhuuf jira waan ta'eef sodaa waan qabuuf irraa dubbachuu jechuu dandeenya. Kanaaf sochii maaltu nurraa eegama nurraa dhuguma jaarsi biyyaa irratti hojjechuu qaba abbootiin gadaa irratti hojjechuu qabu haati siinqee irratti hojjechuu qabdi qeerroof qarreen illee lakki waan kun karaa sirriirra hin jiru. Namicho akkamsiiti nama tokkoon irraa wanti eegamu ni jira akka qaama barateetti nurraallee wanti eegamu ni jira. Hubannoo kennuu qabna dhugaadha. Gabbarri yookaan dubartiin takka birrii hangana gabbaree fuudhe gaafa jedhuun jireenya isaanii keessa rakkoon akkamii akka dhumu hubachiisuu keessa rakkoon ni jira. Hubannoo malee namni waan kana raawwachuu jira. Hubannoon gahaa yoo jiraate akka furmaataatitti hubannoo kennuufiin akkuma biyyaatitti yookaan akkuma naannawa saniititti hubannoon osoo kennamee fi maatii yookaan namni ijoollee qabu yookaan abbaadhaa intala qabaa ni gurguraa ni fuusisa nama jedhamu kanaaf akka hubannootitti wanti gabbara jedhamu kun hafuu osoo hin taane tasgabbaa'aa akka ta'u istabil akka ta'u gabbarri miira wal dorgommii uumuu jira. Miira wal dorgommii uumee jechuun hiyyeessi dorgommiin ala ta'a akka jechuuti. Fuudhaan ala ta'a akka jechuuti dorgommii gaafa jedhu. Dubartii bareedduu fuudhuu ka danda'u qabaataa bichaa akka ta'u yoo taate ilmi hiyyeessaan fuudhu jedhee dhiisuu danda'a. Guututu gaafa kaan immoo waanuma balleessaa bakkuma fedhetti waan tokko darbaa gaafa kaan ijoolleen abbaan qabne karaarra guutuun hannaaf ba'uun biyya jeequun ganda jeequun waan kanarraa dhufuu danda'a. Sa'u waan kana sirreessuudhaaf hubannoo barbaachisu karaa qaama barateen nu dabalatee namni kamuu hubannoo maatii keenyaaf kennuun ka dubartiillee qabu ka ilmallee qabu haala kanaan
warri fuudhu deemullee warri gurguru deemullee haala kanaan osoo wal hubannoo qabaannee waan kanarratti wal miidhaan akka jiraatu jaalalaan ummata keenya akka bal'ate kanaan bal'isaa deemuudhaaf waan kana xiqqeessuu qabna yaada jedhu qabu. Hayyee guddaan af galatoon. Waan tokkotti dabala. Dabali. Kanaafatti yaaduma barsiisaan jedhan irratti amma faayoo mootii gara sirbaatiin yaada si ibsatteertu rakkoo akka waan rakkoo kana jiru nuti ammoo akka qaama barateetitti barsiisaa inni barsiisaa naannoo sanillee waan gara garaati riisarchii tokko hojjetuu danda'a yookiin ammoo kitaaba wayii barreessee hawaasa amansiisuu danda'a maanguddoorraan qorataa duri akkam ture amma akkam ta'e jedhu yaada furmaataa nu kennu tokko nuti maanguddoo dura walii wan dubbannu ammallee maanguddoo yoo nu dhagaan ta'e nu hobbaasan nuti haa ta'uti nu yaada furmaataa kennu dhaloonni akka miidhannee fi kaa lammiin waa mukeetii baay'ee galatoomi garuu asirratti barsiisaa amma riisarchii tokko hojjetuu danda'a kana qofaa miti kitaaba tokko barreessee maanguddoorraa dure akkam ture maaltu gara kana fide jedhee riisarchii tokko barreessuu danda'a adoo yookiin qorannee nuti iyyuu barreessuu dandeenya kana ammoo adoo akkasii qabanne akka hojii manaatti barsiisaa osoo kana naa qabateedha. Ani yaalla dhugaadha. Hayyee yaada bareedaadha. Mee mudannoo dhumarratti guddaa galatooma jecha mudannoon fa'aa kan keessanis haa ta'u kan namni mudatame yookiin kan beektan yoo jiraate maal jennaan tokkotu intala waan gabbaru dhabeetu jedhanii muka yaabbate hin bu'u asirraa nuuf darbadha jechaa ture jedhamneetta. Innaa warri intalaas warri gurbaas warri intalaas kadhatanii buusan jedhu beektaa mucaa sana. Kennanee fire lammi. Kennan dhumarratti mucaan yoo lubbuun koo baditti gaafatamtu lubbuu kiyyaa itti gaafatamtu jedhee. Gumaadha jedhanii walli sun hin ta'u beetee gaafa sana amma advaanteejicha san fayyadame gurbaani. Namni baay'een mala akkasii beekuu dhabuu danda'a. Kun amma mala waan san jalaa baheen malee amma gaafa ganda isaanii deemee du'e sababa sanii yoo du'e gumaadha beekamaadha Arsii biratti. Wanti kun Oromoo keessatti beekamaadha. Beekama. Sababaadha wanti amma gaafa nama gumaa yogguu gaafatan namni kun sababa maalii du'e waan jedhu dhufa. Gaafa waan sanoonna jedhan gurbaan muka koree gaafa mukarraa of darba yookaan gaafa mukarraa of darbee du'e gumaa kanarra intala teessan naa kennaa gaafa jedhu akka yaada furmaataatiif fayyadame. Kana bira maaltu geessee hangam akka rakkoo keessa jiru namni keenya yookaan gabbarri tulfaatii lubbuu fi dhabuurraa yookaan intala san dhabuurra lubbuu tiyya dhabuu filadhaa akka jedhu kana mul'isa. Kanaafuu amma isinillee waan argitan yookiin waan dhageessan yookiin waan sin mudate yoo jiraate yoo xiqqootoo nu himtanii jedheetanii. Anu biratti akka jecha maatiitti wanti jedhamu baay'ee jira. Dubartii yoo taate yoon gurbaa saniif na kennuu baattan anumaan argitan nafseetii yaa haalli jedhamee wal doorsisan ni jiraata. Ammallee yookaan gurbaan ammoo biyyaa bada haalli itti jedhu ni jiraata. Waan akkanaa godhu yoo baatan maatiin osoo qarshii qabu kanneen gabbarreen fuune yoo taate haala xiinsammuun namaatti jeeqamu kan dubartiis haa ta'uu kan dhiiraa haalli itti jeeqamu ni jiraata. Kun amma jira mudannoo hedduu jira waan san gabbarri guutumatti dargaggoo ammaa kan akka jeequ jiru haala qabatama jira haala nu guyyaa guyyaatti waan haasawa dhageenyu wanti arginu waanuma kanaa wal qabata waan kana waan gochuu qabnu goonee akka hir'isnu jechuun barbaada yaada asirratti wanta hin qabu kanuma. Abshir bakkatti deebi'a jennee yaadna waan jettu jira beekaa kiyya. Waan jedhuun qabu lamma gabbarrummaan kun ijoo adda deebi'ee namni Oromoo akka durii akka wal horu dhaamsi kiyya. Uummata Oromoo akkuma isin jedhu uummata galaanaa. Yoo namni waliin fuudhin namni gadi bu'aa deemaa jira. Gadi bu'aa keenya jaalatu ammoo namni biraallee. So asin bira amma intala tokko yoo jaalatu yookiin mucaan tokko yookiin intalli tokko jaalatu akkuma barsiisaan jedhe sani. Abbaa intalaa sun achi naa fuudhuu qabda jedhuu danda'a. Abbaan mucaa tokko mucaa fiitiin qe'ee warra sanii malee hin fuutu yeroo jedhu jira. Gurbichi ammoo warra saniin fuudhuu of ajjeesee abbaa jala yeroo fiigu jira. Intalli akkasanii yeroo abbaa osoo maatii haati gorsitu halkanii yeroo abbaan galgala dhokattee baddee heerumtu jirti. Haaluma gara garaatiin jira kun yoo akka dhaamsa kiyyaa walii galaatitti wanti keenya waa'ee fuudhaa heerumaa Oromoo Arsii biratti gabbarri ol ka'uu isaati kaati wanta nu qabdee fi so akka walii galaatti dhaamsi kiyya. Uummanni keenya kun uummata mileena. Mileeni kun ammoo namni mileeni silaa sirriitti dafee walii gallee waan kamuu osoo sirreessine. Kana qofaa mootii waan gara garaatiin wal dhabdee gara garaa Oromoo maratti hin furu qaba. Siiqqeen Oromoo Arsii bira baay'ee beekama.
Shamarri siiqqee qabatti shamarree heerumte tokko siiqqee lolli tokko yoo ka'ee lolillee san battalumatti karaa gara garaatiin jira. Waan gara garaa wal dhabdee jaarsummaa waan hundaan furra. Kan ammoo furuun dadhabdu kan siin jedhee uummati mileeni kun ammoo kanan furaa. Kana qofaa muti waliin galee ammoo biyya kanallee bilisummaa biyya kanaallee hin fida. Uummati mileeni kun sabi mileeni kun osoo walii galee wal dhaabna akkanatti Oromoo tokkummaa Oromoo hawwa yeroo kamiyyuu Oromummaaf tokko ta'u bara kamiyyuu jechuun tokko osoo taane tokko taanee waan kamiyyuu laga kamuu ce'uu dandeenya uummata Oromootiin jedhaa galata. Ayyee guddaanaaf galatooma ulfaadhaa yaada guddaa kaastanii yaada bareedaa ture. Anillee guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada yeroo biraallee sagantaa akka kanaa kana qabannee akka wal arginee akka irratti haasofnu shakkii tokko hin qabu. Ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada walumaa galatti warra koo. Galatoomi dhumarratti wanti hin jechuu fedhu waan hudhaa uummata keessa jiru kana baaftee akka mata dureetitti irratti nu mariisisuu keetiif baay'ee galatoomii maqaa uummata Oromootiin. Ammallee wanti hojjechuu jirtu waan hawaasa fayyaduuti waan sammuu dargaggoota hedduu keessa jiru. Galatoomii galanni kee bilisummaa ta'uu jabaadha. Anillee animmoo Faayyoo Mootii galatooma jechuun barbaada beektaa tanaan galatoomfatteemi maal jennaan isheedha kan ajandaa godhe ka BBC'n barreessa caalaayyuu Faayyoo Mootii irra jettee sirbita beektaa maal jennaan anillee gabbarameen fuudhe eerume garuu sirrii miti akkatti deemaa jiru sirrii miti haasirraa bakka itti deemu jetteetu irratti sirbita jennaan illee sanan akka kaaseen kan irratti siniin affeeree atis galatoomi. Faayyoo Mootillee haa galatoomtu nullee ijoollee ganda tokkootti na fakkaata waliin dhiyoodha. Nagaanaa jedhu. Hojiillee dalagaa baay'ee bareedaa uummata keenyaan geettee ergaa karaa muuziqaatiin uummata keenyaan geettee ergaa baay'ee barbaachisaa ta'ee fi uummata hawaasa bal'aa kana akka fayyadu abdiin qaba. Namni kamuu waan kana yoo dhagahee irraa akka fayyadamuu fi waan har'a haasofne kana irratti illee walii dabarsanii akka itti fayyadamanii fi nama akka yaadaatitti illee yookaan akka inputii tokkootti itti fayyadamanii yaada waliigaltee irra yookaan haala waan kana tasgabbeessuu irra osoo gahanii jennee abdannaa galatoome waan kana gochuudhaaf atillee Faayyoon akka inputii yaada keetiitti waan si fayyaddeef isin lamaanuu baay'ee galatooma. Ulfaadha lammisho uummata Oromoo galaanni mileenni galaa kuni akka viidiyoo kana irraa baratee sirriitti wal jajjabeessinu siifi Faayyoo Mootiillee isiillee waan rakkoo akka uummata Oromoo kun horu namaasaa horii jedha Oromoo yeroo eebbifatu akka sirriin nu horree ammallee biyya lafaa kanarra qaban nu barbaanna sanyii sirrii dabarfannu barbaaddeeti isiillee atillee yaada sii deeggartee kana waltan wanne jechuu keetiif baay'ee ulfaadha isin hundinuu uummata Oromoo laalaa share subscribe akkasii godhan hawwii qaba ulfaadhu lammi. Ulfaadha yeroo biraatiin haga wal arginutti nagaa ta'aa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf sagantaan keenya har'aa kana fakkaata ture akka sagantaa kanarraatti waa barattan akkasiin waa argattan shakkii tokko illee hin qabu waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma jechuun barbaada. Please yaada kanammoo akka yaada hin taanetti akka fudhanne jechuu barbaanna. Isinillee yoo yaada qabaattan yookiin immoo waa'ee kanaa irratti nuuf haasa'ame waan jettan yoo jiraate komentii viidiyoo kanarratti nu barreessaa jechuun barbaada. Waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Horaa bulaa deebanaa yeroo gaarii.